Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii bakka jirtanitti ilmaan Oromoo marti keessanuu jechuudha. Sirbii caalaa bultumee kuni sirba yaadannoo cimaa qabu yeroo qeerroon teenya itti bara wayyaaneessan qabsoo godhaa turte jechuudha. Raasaa Fantaallee jaa injifannoon galuun baranumaa jedhaa jira jechuudha. So kanaafu ilmaan Oromoodha akkam jirtan nagaa fayyaadha. Har'aan tana uuma gabaabaa tokkoon dubbachuu barbaada. Kufaatii biltsiginnaa jechuudhaan eegalla. Akkasumatti illee warra Tanakaan takkaan immoo Gannaqaan takkaan immoo Kafurushkaa qallabamu ni beeytanii namaan an doktoreetii kennee fi asitti maraatee jira jechuudha. Marateeti har'aan tana Misgaanoo Gulummaa faa dhiifama gaafataa jira jechuudha. Maaliifii kana keessa godhee jecha Jawaar Khalee darbatee jechuudha. Hangaasaa Ibraahim jechuun nama Jawaar arrabsu uummata Oromoo arrabsuudhaan biddeenni isaa bahee jechuudha. Uummata Oromoo irratti shiraxatuudhaan akkasumatti diiyaaspooraa biyya Ameerikaa fi Kanadaa Awurooppaa irraa galte warra Oromolleen isaan dagatanii isaanis Oromoo dagatan jechuudha. Fakkeenyaaf Maamma Shu'eebii warra hoggaa gartee maal jedhan wallisaa Maamma Sheekhaa namni beeytan I don't know amma Oromoon isa dagattee jirti innillee Oromoo dagatee jira. Tiraakaa fi taaksii oofa takka Uber oofa Ameerikaa keessatti. Har'aan tana saayintistii tahanii biyya galanii warra qaabuttaa jechuudha. Kuni kufaatii guddaan uummata kanaaf warra harkaan farramu jechuudha. Eenyu tokko Kasiyaatil irraa gale Atlaantaa ture eenyu maqaan isaa awwallisaa sanin beeku amma tana wallisatti namni beektan jirtanii eenyu Oromiyaa khajoo tokko dur eenyu maqaan isaa naa barreessa wallisatti san beeku ummata akkanaa jechuudha tu filatame jechuudha. Eenyu wallisa Siyaatil irraa deeme khadur Atlaantaa ture tokko. Baganagaan dhuftanii hundi keessanuu sheer godhaa ilmaan abbaa gadaa warri dhugaaf dhaabbattanii jechuudha. Kufaatii biltsiginnaatti isinii himna. Biltsiginnaan warra gartee faayidaa hin qabne warra qubaan farramu har'aan tana hanqiyaamaan dhiyaatteen jaayaa ummata. Amma tuujii muddeedha wallisatti san beeku dagattee Oromollee isa dagattee innis Oromoo dagatee jira. Ni jiraamti warruma taaksii fi wanni oofu kana takka tuujii muddee faattu saayintistoota tahee wallistoota artistoota tahee biyyatti galee jechuudha. Warra akka Ka'abbuttaa faattu aktivistoota tahee biyya galee jechuudha. Kana jechuun dadhabinaa fi kufaatii nama tokko nama barate uf keessaa qabaachuu dhabuun isaanii kufaatii biltsiginnaatti agarsiisaa jechuudha. Kufaatiin tokkoffaa ikonomiidhaan kufanii jiran jechuudha manni kun. Biltsiginnaa wanni jedhamu ikonomiidhaan kufanii jiran. Lammaffaan immoo biltsiginnaa jechuun dhugaan isinitti himaa jira. Dhugaan isinitti himaa jira. Warra waan takkallee hin beekne walitti qabattee including dhangalaasa
خا هوتيلا تكاني مو كيتشنا واني خيسة تاء فروشكاك اللبو جتشودا إسان تاتي جتشودا they did دوغان سنتيما they did odoo mana gaha qabu tokko qabatanii biyya galanii waan takka warra akka kaabuttaafat qiyaamaa dhiyaateen jaa'iroo takka alaamaan qiyaamaadhaa dhuftu jirtii jechaan jira addunyaa tanarratti wallaahi sidijja kanaafu waan khalee isa ammaan tana jecha Jawaar khalee dubbate tokkottu tana maraachee akkana belbelu jira jechuudha biddeenni isaa bahee ummata Oromoo arrabsu Jawaar arrabsuudhaan namni biddeenni baheef tana tahuu isaa tana guyyaa Jawaar arrabsaati bar galgala eebbisaa bar yaa rabbii khiyya yaa Jawaar khiyya galanni si haa ga'u jaan jaara kan si biddeena na baastee jirta namni kanadatti uf hin dandahin namni biyya hagana guddatte keessatti uf dandahin biyya waan nyaattu hin qabne look melala biyya waan nyaattu hin qabne biyya san keessatti bar waan nyaattu hin qabdu bar biyyi sun namni qursii nyaateeti bar qursii ni jira miti yaa rabbii khiyya laaqana na nyaachisi biyya jiru biyyi sun akkasii bar Itoophiyaadhaa sun biyya hattuudhaa jechuudha sun biyya dhugaan sinitti hima biyya amata waggaa 100 fi wahiiti Itoophiyaa jechuun biyya kun dhufee kun irraa qisharatee irraa wanni tahee deemu nama kanadatti uf hin dandahinitu warri akka tana kaafaan biyya galee jechuudha dura biyya alaa keessa teessee yoo uf hin dandahinati biyya galtee uf hin dandeessu ar'aan tana maamma sheekha khagaafa yeroo kuno dubartiin biyya teenya ni jira Minnesota kana keessatti hoggaa dhalte yaamanii achitti ni jira miti basement fa wallisiisan galgala shiishaa fi wanni nama kana wallisaa jaame biyya galee wallisa aktivistoota qaabbattaa wajji tuujii muddee maali isaa quban qabu tuujii muddeedha wallisaadha tuujii muddeedha wallisaadha isumaa quban qabu bakka inni jiraatu sin beeku namni tuujii muddee beektan jirtani nobody irti dhugaa qabdu warri akka Jeneraal Umar Suleymaan Fallaal dubbii arkee dhaqeet likki isaanitti hime meeni eena ummata kanallee jechuudha waan isaan ta'uu deeman kufaatiin ummata kanaa kufaatiin taayyee araddaa faani taayyee dandaa aradduufaan warra akka hangaasaa nama godhanii achi kaa'udha digala khabiraammoo nuti sila Facebook isaa kana irratti hin cufsiisu maali fi violence waan kaaseef video isaa kamurruk taatan ni ajjeefamtan je'usan hundaahu translate goone ergine jira jechuudha murruk taatan ni ajjeefamtan isin ajjeefna je'usan hangasa Ibrahim akas je so this is against Facebook community so we have to report him report it jaba it teacher jechuudha saaf tami sadde qaysatti isa abutta fi namicha akka sheekha areeda gadheereesse Siyaatil kan raadee isaan sadeenu qaarsinee dabarsina jechuudha Facebook irra qaysattu ka hangaasaadha video samurree ergine jira video sanin ka wal qabatu reporti qaysan barbaadani jechuudha ar'aan tan translate godhama Facebook rakkoon tokko illee hin jiru jechuun afaan hiikaniti nika murruk taatan it is hate speech against Facebook community waan ta'eef Facebook ni isaa galuu qaba jechuudha hangaasaa irratti cufsiisuu qaba daasa sila irratti cufsiisnu ture maali fi wanni inni jedhu waa'ee dhumaati waa'ee ajjecha waan haasahuuf nuti video mummurreete ergaa jirra jechuudha sanirratti ragaa keessa waan barbaadaniif in 48 hours asirraa isa galchina jechuudha akka ragaa keessan arkatan waan ta'eef isin hundinuu video isarra deemtanii click find report hate speech akkasitti isa dhaabsisna jechuudha rakkoon tokko hin jiru saa 48 tti yoo ragaa dheeraa guddaa argatan video wajjin sin caalallee fudhachuu danda'a isin san it jabaattanii reportii godhuu qabdan haajitiin xalaa falmataa Ibroo maxxansee jira anillee sharing godhee jira video isaa irra deemtaniiti
hate speech maali fi viidiyoon isaa ragaa qabna nuti murruq taatanii ni ajjeefamtanii kajawsan jechuudha kanaafuu achirraa isa galchuu qabna jechuudha isa ka'abbutta fi eenyu maqaan isaa Mustafa kajansan sadeenu isaan galchina jechuudha our plan B we started akkuma dheengadda nam kum shan kum torba ol am friendly fi am follow isa jala baasne amman tan our plan B wanni sarra isa galchuudha jechuudha kanuma wanni jira kufaatiin bilxiginnaa jechuudha it is just a game wanni na fakkaata tapha ijoollee namni biyya bulche jeewu tokko tapha na fakkaata warra akka ka'abbuttaadhaa ka qubaan farramu warra qubaan farramu hundi isaanii Maamma Sheekallee qubaan farramu akkasii bar Maamma Sheekatu jillee warra qubaan farramu warra easy fi waziin beeyne bar amata diidaa amata 25 taanii biyya kana qubee afaan Oromoo dhiisiga barreessuun danda'ani no easy hoggaje uziz hoggaje akkana garaan isaanii kun afuufama Maamma Sheekallee waan takka bar Maamma Sheeka ni beeyna bar hoggaa ulma bahaati bar Minnesota kana basement itti beerri yaame shiishaa fi wanni daraddaranii halkan achi orgaana maalii dhahaa bar akkasitti wanni jaabare Maamma Sheeka eessatti beeka siyalee khabira wallistoota Oromoodha warra biyya keessa jiran warra qabsoo finiinsaa jiran baay'ee isaan galatoomfanna warra akka Jaafar Ali Lijiyaarid ijoollee teenya jechuudha hunda isaaniitu baay'ee isaan galatoomfanna dhiira jechuudha warra asirraa namni Ameerikatti of hin danda'in akkami biyya sanitti of danda'a hay alaamaa qiyaamaattu dhiyaateen Jaafar ka'abbuttaadhaa wanni itti kaanii irumaatu asii kaanii bara akkana dhabjee ta'a bar aktivistii jaanii bar walli saana jaaniiti tuujii buddee faachinuu kaanii bar Maamma Sheekaafa walli saana jaanii warra qubaan farramu warra easy fi wazii addaan hin beeyne hundi warra qubaan farramu kufaatiin ummata kanaan beekamaa jechuudha tana kan bar jechuun gannaqaan dhangalaasaan jechuudha dhangalaasaan nama bar wallahi waan takka hin beeyne bar by the way citizen American leen qabu wanjala dalageet biyya Canada keessatti citizen dorkatti mootummaan Canadaadha mostly ilaalame wanjala dalageet kampaanii lafa dhiqu tokko keessa amma dubbachuu qabna bakka lafa haru keessa maallaqa hatee jechuu achi barabbaree kampaaniin kassasee jechuudha citizen America citizen Canada qabu tana kan citizen Canada waan qabu Facebook ni isa yeroo investigate goon war biyya Saudi Arabiyaatiin baname Saudi Arabiyaa dharraa baname Facebook ni isa jechuudha wanni fakeidhaan Saudi Arabia irraa baname jechuudha from Saudi Arabia yoo walli laaltan Washington DC ja sun hundi soba Washington DC sin jiraatu achi barabbareeti jechuudha kanaafu reportiin nuti goonu kun waa hedduu harkaa qabna jechuudha bakkitti baname Saudi Arabia bakki inni jiraadhu je Washington DC sanirraan hate speech video ma isarratti click gootanii bakka jirtanii asirraa isa galchuu qabna jechuudha wallistoota keenya warra akka Jaafar Ali I'm sorry Jaafar keenya no Jaafar Ali ammaan tana dur khashadidus hojja shaf gooteet deemta as gorimee jecha asoosama dur raadiyoo Hararirraa haasawaa ture sun amma kunoo Minilik ta'eeti Minilik maalii godhee Raas Dargee fi Walda Gabreen maalii je'ee akka je'eeti akkanatti duraan kana nutti himaa guddanneeti amma Minilik ta'ee nutti deebi'e Jaafar Ali gaazexanyaan jechuudha hanqa lafuma waan harkate edaa inni gaafa amma Norweetti biyyarraa galee Jarman dhufe gaafa biyyarraa Jarman dhufe Jarmanitti kaampii keessa taa'aa ture san warra isa beekuutu ture Jaafar Ali kaampii keessa ture Norweetti jechuudha amata meeqa achitti shukkuumamee waraqaa harkate gaafa san akka
خشة الدوس خوجا شف قوتي ديمتا أسقوري مي جتيني جيتي أكستي أصوصما سيدي توكو توكو وني يتشاتوريت أما من لك لفا فودتن أجت أداما في فنتي خراوني خرا لفا فودتن من لك تهنو الدبي كنا تقلي كنا أبني جعفر علي is stupid قشاش ستيني ماتي اللي جتون نما قديدا نما لفا الراباتي hararge irrabati ummata ke hararge fu hintainati abba fete fintato oromo fi sintato enyu fi hintato echo Jafar Yusuf nu jabe famu qabka wallistoni teñecho wallistota tan mali akka usisan imben dugayo dubbanna caalu faanu sanijira 4 kilo situ ole jechatore gafa durasan usani sallen dugma sanin dubbadda caal because ummata oromo keessa baanan wallisa oromo tahun dandeessan clear isni godhuudhaaf jechuudha annazir ummata oromo keessa baanan you done qarshin dibbi torba bilጽግናቲ fi lafti wanni hintaatu ati wallisa oromo taana wallisa ummata keessa taa'u qabda hintaa'u taanaan we take action mali fi out of services ngoon abba fete jechuudha will do that out of services ngodu dende yo ummata wallisa ummataati fi wallisa bilጽግና taati way ወደነሱ way ወደኛ መለሳለን way ወደኛ way ወደነሱ ማለ ወልሶቡን እንጅሩ ተካገመ ከኝ ተካገመ ኢሳኒ ተውዳ አለቀ ደቀቀ አይሆነኝም ምትል ከሆነ ፈረሱም ይሄው ሜዳውም ይሄው ፈርዲኒስ ድሬኒስ ኩኖታና ሰምቦዳን ወልኛች ፈናች ኡመታ ኦሮሞ አወልሳ ኡመታት የቻ ብልጽግና ጀለቲ ዶከተኒ ለፋፊ ወኒ ጉርጉረታ ወኒ እንተው خنا ዱጋ ወልቲ ሙቀበ خن ዱጋ ወልቲ ሙቀበ ኡመኒ ጭንቁርፈማ ኡመኒ ገብሮማ ማለቃን ካድሬዳ ወኒ ተሁን ኩኒዋን እንታኒ خنا ዱጋ ወልቲ ሙቀበ ummata oromo da na gelatu inanan abba fete yo tate sindiso sailiti yesirati mbobasa abba fete sindiso kana wonni jiru alaman qiyama da ara sheekh tok kenya tok ustaz kenya abu muaz tok kije alama qiyamar rame wanta kana khataba jennani alaman qiyama warri akka خاب تافاني اكتيفيستي تهاني تلفزيون بقولو سنرتي تلفزيون فروشكا سنرتي دبر تنو علامه قياماتك علامه قياماتك كتا قيامات دو فين فكا نما قبان فرمو نما مقايسا كتبون دندي نما قتال منبرتي اتك علامه قياماتك كتا اكتيفيستي اورومو جاني خنا تي في رد برسن تنو علامه قياماتي يا استاذ بالله عليك ني خجي بينن سو بيجولي اورومو دا تنو علامه قياماتك ورا سمر مالي تي ماريو تي جاني ورا اكتوجي مدفا ورا محمد شيخافا خهوغا المباهاتي في خنا مينيسوتا سنت ولي قواني بيزمنتي جلا غرتي شيشا دافي وني اول سيستونو علامه قيامات اكتيفيستي اوروموت يعني چنگلچو نجچو it is what it is ومجرون ستي ماجرا ان صوبان نعم الشيخ اللي فودت تراخ خنا غار امريكا خنا كيس اوفي ولا ندبه خيب يكوتي اما اكتيفيستي نوتي وليسا ارتستين ورا الدنيا إنسان دقتي إنسان اللي الدنيا دقتني يجوا خنا وني يرو وني قدنا مجون in 48 hours before any military action before any military مالف نبل بلا مجانكم خالد stop in bilbilin please
in 48 hours isa dhabamsiisna video erginee jirra Hangasa must leave Facebook in 48 hours Kanu because it's hate speech እንጨፈጨፋቸዋለን እንገላቸዋለን ስላለ ያንን ቪዲዮ ወደ ፌስቡክ ልከናል የናንተን ወኒ ኸይሰዋን በርባድ ኑፍ ረጋ ኸይሰን we report him so in 48 hours before any military coalition he must leave Facebook as soon as possible kana waniyo falmata ibro maxxanse jira stepi qaba video isarra nuti cululleedha by the way I'm cululle and proud to be I'm grisa I'm cululle sirba cululle grisa je tokko yero gababa khaysatti qabadheetin dhufa I am cululle I am grisa khayo ni jiramiti you know what I'm saying proud to be cululle and proud to be grisa sanu grisa kana grike dara na mago so proud thank you cululle thank you grisa Hangasa lost 7,000 people and followers is a good age because we are grisa and we are cululle matash demozi Yanchi style no. Anyways, have a wonderful day. Khanuma, I will come back. Subscribe. Share my YouTube page. Sama halifi hagadu malle godu dadabdani. Nuti wan ummata oromotif wanni jendufi. Male wan brati miti. YouTube hogga mattanse page khiyarati de mati ni jira. YouTube khiyahara. Share subscribe goda khanu monni bira hinjiru kuni wan ittin garte ummata oromotif odu ittin dabarsin wan ummata oromotif artistota kenya ittin guddisu ufdura median bira nuti kan Facebook YouTube so wan kana wan sena daf kenya wa wanni ittigonu jechuda so khanafu page khiyere de mati subscribe goda share goda khanu monni jiru ani wana kana khanan gafadellen be ko takka khunu amma diyo de ngadamo kanan bade just irrademati click share subscribe goda that's it mali fi for our artists fuldurati thing goodisna sena kenya tarika wan taw jechu dalota dufu wan dabarsinu khanuma nuti hundinu ummata oromoti fiyina khana wanni jiru naga khaysana ola tanakha takanimo kha furushka taye dandaada kitchina takka khushina taye danda khaysa tae furushka qallaba musan ni dabamsisna in 48 hours ittimudda video isarra click report goda kan wonni jiru will take action thank you may God bless you all May God bless United States of America. May God bless world.
keessa oolaa. Ciao.